السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا عرسي أسكو جرجبتو نقا كيساني فيا أبق نقا تاتني مين أمنيك كيا نياتك نجالة جرا أمنيك كيا جيماتي جالة جرا أمبا جالتنا هجتو سكسو مجالتنا قرو إرقا جافرين دائي هجتو إيسي جتشادا مالف جناني زيتين كوني فولين دائما فينتا وجري أكسومت تفرع ديسي افمان ديسي خلاص كوني كاكات فيديو بلبلا كوكي سجراكم متساب بلبلا يوم كل يسو أرجع أكسي باينيات جالت هجتو سنين جالت جيماتي نمتي توتي أسيمتي توبياتي يو نشا غاليني أن هجت إيرا غرو نشاسي غاليني داكو ما بقولو تأوس قرو أنا سيك أبد إنجلي أجت هوجت نمني باقي جالتني نياتني دايمي تاتو بيكين نجيسا أكس سنين جدا سنو نمني أكاكيت نياتا كان جالتن جرتني مو انجرتني أني والله باقي نتيتولا بايزاوي أني وامي مياني جالتا أما اللي موتو دي بي نياني كونيسي nyaata yeroo buna dhuydanii akkas nyaatamu akkana sinin jedha inshallah mee namni jaalatan akka kiyya yoo jiraatani dubbadha namni hojjetu jaalatanu ani fil yoo nyaatiniyyuu in hojjedhaaf jira jecha yeroo ulfa ta'ee sanu nyaadhu waan sukkaara qabu na organii ani mootu nin hojjedha jaraanii hojjedha namittiin zayitira dhaabbatteen hojjetini gaarii miti maal naan jetti ani garuu numa hojjedhaa fi isinin jedha isinoo akkam wanni kuni mee nyaatanii yookaan hojjettanii hojjetu jaalattanii nyaachuu hoo jaalattanii yeroo garii biyya ormaa deemuun bareedaadha waan biyya keessanitti hin beeyne waan biyya keessanitti hin nyaatamne waa hedduu bartanii jechaadha kan nyaatamus akkuma jirutti taatee wanti hin nyaatamne jira biyya ormaa keessatti wanti adda addaa jira jechaadha kana ammoo ni barattu bareeda wanta hin beeyne in barattanii wanta beeytanirraa ammoo ni fayyadamtanii jechaadha fakkeenyaaf ani duraan nyaata biyya kanaa keessaa kan beeku hin qabu amma garuu osoo galee mana nyaataa banee nyaata biyya isaanii guutuun hin beekaa jechaadha akka kana inshallah ka rabbilee nu qabde namni inshallah nyaata kana jaalatan in jaalanne jedha namni hin jaalanne simootu yaa in jaalatani namni sukkaara baay'ee in jaalanne in jaalatan because yookaan sukkaara daakuu irra firfirsanii yookaan dammatti godhanii kun immoo dammaadhaan dammatti godhee akkas daa'ima yeroo baay'ee Itoophiyaa irraa fidanii mana kanatti yookaan immoo biyya Turkii irraa kan fidamu daa'ima oriijinaala jechaadha akka sukkaara uumamaan qabne kan kannis nileen sukkaara nyaatee osoo hin taane habaaboo nyaatee dammeessu jechaadha akkas kaa'uun akkasitti qimaatii kana hojjechuu baay'een jaaladha nyaachuus baay'een jaaladha amma garuu ergaan hojjetuu dhiisee mana kanatti homuun hojjetanii hin ifatanii yeroo baay'ee arabni waa hifatu jaalattii mire hin ifatanii numa odoo isaaniitii isaan harkaan waan qabatanii numatu hojjeta jechaadha waa hundaayyuu hojjetumatu hojjeta maaliif akka ta'e garuu beeku ani እና አንሌን ካላሲን እስነ ጅብሲሴ ኢሲ ማሊፍ ጀናኒ ዋ ኡንዳዩ አንመረት ገተኒ ዮት ያርካዋ ቀበት ዴበኒ ዋንሰን ሂንቀበተኒ በቃ እንጅራ ሚሬ ሲመቆፍ አቲ ቆፍቲ አከደ ላይ ዱ በርባደን ዋ ኡንዳ ኛታ ሳታው መፈከኛ ፈኛታ ነምቲ ማገርጋሩ ሆጀዳ ጋፋ ኛታ ኖጀቲን ፉሊሲ ኩን ሂንድሪሩ ወላሂ ምንምነ ከሲቲ ሲሙዳ ተጅራ አይሮ ባኤን ታዘባ yoon nyaata siin hojjetin fuulisi kunnatti hindiriiru bakka fuulanatti guurtii injira mire akkas noojin dhaabbatteen haasoftu kama duraan ufii dhufteenatti haasoftu yoon kushinaa seeni kushinaa dhaabatii yoon saalaa dhaqe saalaa dhaabatii bakka harakaatu gooti garuyyuu alhamdulillah yoo immootu ati nyaata hojjettee fi bakka gammaddee jettee ufa ganamaatii haga galgalaatitti mootummaadhaati mana san keessatti مالي فقط إيجارهم بيكوني سوون تكسيس مودة تجرا أكس إن شاء الله ربي خير يقولوا
kan biraammoo ani biyya Arabaa kanatti kan baay'ina tulfaatu tokko yeroo arabni deemtu manaa yoo gadi ba'ani qalalli namatti jedhamanni garuyyuu guddina manaa kanaani ani wallahi waan gola keessa bineensi natti ba'u natti fakkaata baay'ee sodaadha yoo jaafarra fi sodarraan gola kiyyaa gadi ba'u osoo wanni fedhe ta'e beela illee dhoobadhellee gulma kiyya ta'a yoo inni rafe jecha yoo inni dhaga'ummootu hamma tokko indi deema amma jaafarra feera garuu ani gola kiyyallee hin jiru kushinaa jira akkasii baay'ee sodaadha gamana laalaa in birmadha yani inni birrifadha warri oolaan jiranii yoo xiqqishuma shukuk isaan jedhanii maaltu dhufe jedha wanni simmoo keessaa guddaadha nama sodaachisa wallahi akkasii obboleewwan kiyya inshallah rabbiin nama naga'an biyyatti galee maatii ofii wajjin naga'an jiraatu rabbiin nu haa godhu xiqqoo jiruun biyya ormaa kunni ulfaatti rabbii yoo nu laaffise malee rabbi nu haa laaffisu inshallah akka kana obboleewwan kiyya naaf galatooma naaf ulfaadhaa ka biyya ambaatee viidiyoo wanni hojjannu injiru in beeytanii keessattuu ani haqiqatan abaayadee viidiyoo hojjetu illee na jibbisiisee waan yaada tokko waan hojjedhu tokko waan agarsiisu tokko yoon qabaate baqa maal godha yani baay'ee nama jibbisiisa baay'ee namatti dhagahama dirqama immoo irratti hojjetuuni dadhabanii dadhabbii ofii lafa balleessuun leen immoo ni ulfaata wallahi rakkoo cimaadha inshallah ka rabbiin khayrii haa godhu dadhabbii kenna kanutti dadhabne kan rabbiin nu harkaan balleessinii isiniin jedha obboleewwan koo galatoomaa ijoollee Oromoo wal jajjabeessuu irratti immoo jabaadhaa namni biyya galuu heddanii nama hedduudha amma aniyyuu hiriyoota kiyya hedduun kan galuuf qophaa'an jiranii warri biyya galtan akkanatti itti dadhabdanii sa'aatii guuttanii hirribatti dhabdanii pilis chaanaala keessan hin dadhabsiisina irratti hojjedhaa biyya yoo galtan wanti hojjetan hedduutu jira yoo isin sanafin ta'in fakkeenyaaf oolmaa uumamana kee keessa ooltu tokko yoo hojjette waa guddaa irratti hojjetuu dandeessa lakki wanni irratti hojjetan hin jiru Itoophiyaa jettanii chaanaala keessan hin dadhabsiisina isiniin jedhaa irratti hojjedhaa yoo dadhabdanii jettan gurguradhaa malee haga inni moonii isinirraa kaasu haga inni dadhabu tokko hin dhiisina isiniin jedhaa inshallah akka kana sagalee wayii jiramoo bismillah sa'aatii kana maaltu dhufa akka kana obboleewwan kiyya jabaadhaa hin dadhabsiisina dadhabbiitti dadhabdan kana laalaa hojjedhaa ani ijoolleen biyya galtee hin beeku waan isaanii ani jaarsatu isaan dhoorgamoo amma fakkeenyaaf namni hedduun jaarsa dhoysanii kabanatan jiranii warri jaarsa qabanii okay jaarsa isaan dhoorsiyaa jennu warri jaarsa hin qabnelleen asii gallaan bakka ijoolleen tokko hin jirtu ijoolleen tokko maaliif akka ta'e hin beeku warri jaarsa qabdan immoo durumaayyuu yeroo banattanii jaarsa keessanitti himtanii hayyamsiisattanii banachuu qabda waan akkana irratti dalaguun barbaada na ayyamii jettaniini maaliif jennaan jaarsa fi jaarti jechuun qaama tokko inni didee maal fidaa ani erga banadhee ergan barbaade inni maaltu isa galchee in jedhamu maaliif jennaan because isa galcha jiruu kee guutuu jaarsi kee isa galcha erga gaafa maatii keetirraa takka ni kaasi si fudhatee jaarsa keeti jechuu waa'ee kee hundaa isa galcha kanaafuu akkasitti itti yaada isiniin jedha wallahi namni hedduun ijoolleen hedduun akkasitti ilaalti gaafa galee itti hima rakkoon qabu amma dhoysii fayyadamta gaafa tigalte badini miidiyaa wanti yoo jedha waan baalagee wayisi'a keessattuu ijoolleen biyya jirtu dhiirti biyya jirtu YouTube qabdi ebaluun jedhan bakka waanuma baalagee wayii ka hojjetaa ooltu waanuma baalagee wayii achirratti ka dabarsaa ooltu se'an maaliif jennaan wallaaliin sarraa hin beekani ka kanaafuu ati kana dursitee osoo bantee akkanatti hin jedhin amansiisuu qabda yoommoo amansiisuu dadhabdee osoo hin galiin waan akkanaa qabaa waan akkanaati irratti hojjedha jettee beeksisuu qabdaa jecha malee dhoksaadhaan hanga inni galtee bakka isa bira keettee suuta jettee viidiyoo hojjettee oti gadhiiftu argi maal inni yoo jedhee si harkaa yaani wanni jedhee jiruun keessanillee rakkoo keessa seena taammoota masaaqee qasqaddimoo maxxanqee qaalu adal kanaafuu dursumaatii itti ma'a dursuma abbaa warraa keessanitti waan hojjetan beeksisaa oolmaa keessan kan guyyaa
dubartiin gariin yoo abbaa warraa wajjin haasoftu akka tuffii wayiitti tuf ilaaltinoo dogoggortee jirta. Hiriyaa keetitti iccitii kee yookaan keessa kee himachuu mannaa abbaa warraa keetitti himachuu si wayyaa. Because abbaa warraa kee ba'ee siin odeessu. Hiriyaan zabana kana ammoo ammasitti haasofte daqiiqaa muraasa booda si bira deemtee umsan deemtee si haasofti. Abbaa warraa kee dagmoo yaanchi gabanaa maalas isuu gabanaa no. Iccitii keeti jechuun iccitii isaati siif galee. Kanaafuu deemee siin odeessu inni akkasitti kaawbileewwan kiyyaa akkasitti hubadha. Waa hunda caalaa mootu rabbiin inshaallah warra bultii hin qabne bultii bareedduu isaanii haa kennu. Warra bultii qaban mootu bultii isaanii irra haa tursiisu. Nama waliin horee dulloomu isaan haa godhu. Garuu waa hunda keessatti namni abbaa warraa dhoysitanii waa daddaleedan kuni gaafa wanni isin hojjettan kuni ala ba'ee rakkoo cimaadha. Abbaa warraa keessan garantaanitti isin fudhata yookaan gara bilginnaa akkasitti isin fudhata. Keessattuu warri biyya jiru akkasitti isin fudhata. Warri jaarsa biyyaa qabdanii waan dhoksanii dalagdan itti muu qabdanii dirqama keessanii jechaadha. Amma sayyamsiisuu qabdanii kanuma isiniin jedha akkas ka haati jaafee waan abbaan jaafee jiruu fi akkas nuun jetti akkan jenne abbaan jaafee jiraachuu baatu sabni waan tokko yoo hojjedhu abbaa jaafee ayyamsiisu malee itti himuu malee waan akka hojjedhu saboodatti waan akka hojjedhu dursee abbaa jaafee waan akkana hojjechuu nidha na ayyamtaa jedhaanii eeyyeen yoonni jedhee na ayyame itti fufaa yoo inni naan ayyamin irraa dhaabbadhaa jecha. Akka kophileewwan kiyya dirqama namni bultii jaarate tokko fedhii ofii qofa osoo hin taane fedhii abbaa warraa ofillee eeguun dirqama. Yoo inni hin ayyamin fedhii keetiif jecha qofa hojjechuu hin qabdu. Kuni gorsa kiyya akka wallaalisa kiyyaatti kuni gorsa kiyya. Yoo isinitti tole fudhadhaa yoo isinitti hin tolin dhiisaa isiniin jedha. Asumaan immoo geemaatii kiyya gaafa biyya gallinaa qammastanii akkas ka hunda isin hundaayyuu isin qammasiisa gaafan biyya gale. Rabbi nagaan nu agalchu. Ammaa fi kaa biyya ormaa jirra gaafa rabbi jedhee Itoophiyaa gallee jecha inshaallah. Akkas obboleewwan kiyyaa nagaan oolaa nagaa bulaa. Lafa nagaa oolaa lafa nagaa bulaa galatoomaa wal jajjabeessuun jiraatu. Oh innaati abbaatee must I am dadhabeeshin hirmni naqabeeshin nagaatti bulaa oolaa bulaa kalas takom.